gola madaamii takka keessatti hojjettee of jijjiiruu yoo barbaadde madaamiin sun ta'ee faamiliin mana san keessa akkasii kabaja yoo barbaadde dirqama waan kanneen gochuu qabda. Yoo waan kanneen goote madaamiin kamiyyuu kabajaa sii kenniti. Yeroo hundumaa si sodaatu. Yoo ati waan kana hin qabaanne garuu madaamiin si sodaattus kan si kabajus ijoolleen si sodaatanis ijoolleen si kabajanis hin jiru. Gola ormaa keessa gaafa hojjettu waan gurguddaa dirqama beekuu qabdu isa kanaadha. Waan gurguddaa beekuu qabdu kanammoo viidiyoo kana hanga dhumaatitti yoo dhaggeeffatte ni argatta jechuudha. Egaa nagaa hin daganne ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota koo nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa asumarraa waan tokko doon jedhin kan bira hin dabarre namoonni ilaalcha gaarii namaaf hin qabne dhugaa dubbachuudhaa fi ilaalcha gaarii namaaf qabaadha. Yoon kana isiniin jedhu jibba kiyyallee yoo qabaatte jechuudha obboleettii koo dhukkuba namaaf hin hawwinaadha. Obboleettiin takka as jalatti jechuudha maal naan jette koomentii naa barreessite jechuudha. Koomentiin ishiin naa barreessite dhukkuba libbi dihaamii qabda fakkaata naan jette doomiyati. Ani qal'inna koo malee fayyaa guutuun qaba jechuudha. Walumaa galatti qal'inni koo hojii mana madaamitu na qal'ise hojiidha nan dalagaa olan kaadha gadan kaadha I don't care fayyaa qabaadhu malee qal'innaaf iddoo hin qabu. Foon dhufaa darbaaf iddoo hin qabu. Fayyaa qabaadhee Waaqayyoof waan gaarii haa hojjedhu malee foon ni dhufa ni bada. Wareen kaleecha gaafa biyya jirtu qal'oo miti. Har'a garuu gaafa biyyaa baate qal'atte ishii jijjiirame maaltu dhufa ree? Maaltu dhufa? Yoo qal'atan maaltu dhufa? Kanaafuu ilaalcha dhibee namaaf hin qabaatina. Aguma fedhellee jibba nama tokko qabaadha. Garuu ilaalcha dhibee namaaf hin qabaatin. Qaamni koo fayyaa guutuudha obboleettii koo. Asumarraa nan si deebisa. Ija na laalteen naatuuf indoom naatuuf. Warroonni koomentii hundumtu tufii fi jedhaatii na barreessaa. Anaatuftu jechuudha. Nama fayyaa tokko dhukkuba qabda namaan jechuun maaliif barbaachise? Kanaasumarraan fixeera. Gara viidiyoo sin fideettan sin dabarsa obboloota kuuwwan dhiifama guddaa naa godhaa. Koomentiin hedduu koomentiin arrabaallee naa barraa. Ani sanniin laaliin beeku. Koomentii irrattis deebisuu hin barbaadu. Sababbiin isaa hojii kootan beekaa waan hojjechaa jiruun beekaa waan ta'eef maaliif akkan hojjedhuun beekaa waan ta'eef ani koomentii ilaalaan jiru. Ilaalchi koo ilaalcha kaayyoo hojii qofaadha. Maafan akkan chaanaalii kana banes maafan akkan viidiyoo kana dabarsaa jirus dhumni viidiyoo kanaa maal ta'a kan jedhus kaayyoon qabaa. Waanan baneefan beekaa. Osoo waanan chaanaalii kanan baneef hin beekini silaa viiduuman taaniin irratti buuraa oolaa. Inni galee viiduuman taaniin irratti buuraa. Garuu immoo chaanaaliin kun kaayyoo mataasaa qabaa. Kanaaf wanti hin taane irratti hin guurramne siniin jedhaa sumarraan. Egaa gara viidiyoota sin dabarsa. Dhugaa dubbachuudhaaf osoon ani hagan wantoota asirratti dabarsaa jiru kana hangan afaan Oromootiin dabarsu hangan loqoda afaan Oromootiin dabarsu osoon loqoda biraatiin dabarse fakkeenyaaf loqoda Amaaraatiin odoon dabarse dhugaan siniin jedha viidiyoon kiyya 1000 daawwatama. Dhugumas siniin jedha jechuudha. Afaan jijjiirradhee waa hunda jijjiirradhee osoon hojjedhee viidiyoon ani dabarsu kuni 1000 daawwatama. Viidiyoo akka qaldiitti sinii dabarsaan jiru. Viidiyoo akka qaldiitti miti. Viidiyoo tokko hojjechuuf waan tokko hojjechuuf akka salphaatti isinitti fakkaatina. Asitti yeroo gara keessan finnu warroonni viidiyoowwan mataa ofii hojjetanii viidiyoo namaa osoo hin ta'in viidiyoo tiiktookii osoo hin ta'in viidiyoo mataa ofii hojjetanii gara keessan maxxansan akka xiqqaatti isinitti fakkaatina. Wanti isaan dubbatan wanti isaan hojjetan sun waan xiqqaa isinitti fakkaatina. Itti yaaddamee maalan hojjechuu qaba jedhamee itti yaaddamee kan si fayyaduuf kan si fayyaduu hin dandeenye adda baafamee gargar baafameeti kan gara keessan dhufu jechuudha. Ani har'a kushiinaa madaamii keessan jira. Yeroo baay'ee waa'ee kushiinaa madaamii miidhama hir'uu keenyan dubbadha. Maaliif ofirraa ka'itanas ni dheechaara. Hir'uu kiyya kaleessaa, wallaala kiyya kaleessaa. Ani jalqaba irratti Saa'ud Arabiyaa tokko jedhee haa huu jedhee akkuma kutaa 10 xumuree biyya Arabaa dhufeen ture. Waggaa 2 hojjedheen gale. Isarraa ka'een dogongorriin waggaa 2 san keessatti hojjedhe maal faadha? Maallaqa waggaa 2 waaqa seesisee lafa seesisee ol bararee gadi bararee hin beeku maallaqni sun. Miidiyaan fayyadamu
bilbila hin qabu dhugaan isinitti hima bilbila hin qabu bilbilli waggaa lama guutuu mee ijoolleen amma dhuftan baay'een keessa madaamiin bilbii intarneeta naa banaan na cuftii maalii yoo gootetan hedduun keessa waa'ee bilbilaan naa barreessitu jechuudha hedduun keessa waa'ee niitoorkii naa barreessitu nan beeka jechuudha ani waleen jechuudha waggaa lama guutuu bilbila garamiin akka bananii garamiin akka cufan hin beekun ture. Gaafa jiini koonaa ga'ee gaafa mindaa koonaa kennanii birri 20 birrii biyya kana 20 naa guutanii bilbila ofii isaaniitiin qabatan bilbila isaaniitti naa guutanii natti kennu na bira dhaabbatu jechuudha. Daqiiqaa 10 qofa taasaa maatii kootitti daqiiqaa 10 qofa maatii kootti haasa'een saniin booda birratti ni cufti. Daqiiqaa 10 haasa'u dhugaa isinitti minjaanii minaamina illee hin beeku 20 naa guutuu 20tti sun daqiiqaa 5 haasofsiiste 10 haasofsiiste sun carraa kooti. Natti hin kennu dhaabbannaan dhaabbate sanuun maallaqa yoon erge maallaqni ergame jechuudha. Maallaqni isin bira ga'e hin geenye jedheen gaafa deebi'een ji'umatti dawwala jechuudha. Maallaqa baankiidhaan ergachaan ture. Meeqa beektanii maallaqa baankiidhaan erganne gizee sanitti maallaqa har'a dabalee baatii tokkotti 30,000 50,000 nyaannu kana sanitti fakkaate yeroo sani baankiidhaan ergadhe 3,500 qofatti naa hiikama ture. 3,500 qofa waggaa lama kanan hojjechaa ture. Mee herreega 3,500 suni walitti dhuftee xiqqoo barakatti garuu birrii xiqqaan santu waa guddaa hojjeta ture. Akka har'a jireenyi qaala'ee miti. Maarree waleen waggaa lama biyya kana hojjettee kaatee gara biyya ishii galte. Waggaa lama kana guutuu maallaqni sun waaqa seenee lafa seenee ol bararee gadi bararee hin beekan. Ergan tokko jedhee ergan haahuu jedhee tokko jedhee haahuu gaafan jedhee waggaa lama hojjete maallaqan beeku bakka hin dhaqe. Ammas lammata dhufee haga waggaa lama fixutti bilbilli akka ani barbaadetti naaf hin eeyyamne. Ammas lammata deebi'ee dhufee ammuma ammas inni taasaa jiru kan lammata deebi'ee dhufee waggaa lama hagan xumurutti bilbilli aga waggaa tokko sirma bilbila nu dhoggane warri biiroo. Madaamonni akka intarneeta nu hin banne akka waa tokko hin goone sirma nu dhoggan obsineetu hojjenne kaayyoodha. Obsinee akkamitti guddattanii akkamitti walee mana kana waggaa 5 teeche naan jechuu gaafii na gaafachuu hin dandeechu. Obsa guddaadhaan bilbilli naa eeyyo suutan madaamiitu amalaan bitee booda bilbilas naa kennite waa hundumaa naa bitanii intarneetis naa kennan waa hunda nu eeyyiman malee dhugaa isiniin jedha. Ijoolleen amma dhuftan ijoolleen haarawaa dhuftan bilbilli isinii kennamee maallaqa keenyanii daataa hidhattu yoo isaan kan isaanii hin dhooggatan keenyan kan maallaqa keenyanii miti bilbilli harka keenyan galu. Ijoolleen dura hojjettan ni beektu. Mee viidiyoo kanarratti dhugaa ba'aa. Dhuguman isiniin jedha jechuudha. Hin jiru. Hojii xumuree kutaa koo galee yoo rafe nan rafa yookaan xaaraa wajjinan haasa'a. Bilbiluman geemii ittiin taphadhu hin qabu geemii akkanuma intarneeta malee kan yerootti dabarsu hin qabu ture. Ani bilbila biyyarraa fidadhee harka duwwaan dhufe. Niif galee kan fidadhee dhufe nurraa fudhatan. Akkasitti bara dabarfannee har'a waleen kaameraa isinii waraabu waa hundaadha. Galata waaqayyoo wanti immoo waaqa koo galateeffadhu keessaa mana ani jiru kana kaameraan hin jiru. Kaameraan hin jiru. Firiidha. Manni natsaannatii qaba. Kaameraa hin qabu. Jarri erga amala koo baratanii erga waa hunda koo baratanii erga eenyummaa koo baratanii kinnu firii ta'e. Agan dhufee waggaa lama isaan biratti guutu hin baddi jedhu takka gibbii karra gibbii qollofu takka mana gibbii qollofu waa hedduu keessa darbine. Waa baay'ee akka mana hidhaatitti amma garuu yoon gales yoon bades dhimma isaaniitiin miti waggaa 5 bira taa'e kanatti firii godhanii ganna dhiisanii ani yaani firii ta'ee akka barbaadetti jiraadhe kan jedhu mana kana waggaa tokko jechuudha. Bilbila akka barbaadetti qabadhee chaanaalii hojjedhee ammallee taanaan immoo chaanaalii haa hojjedhu malee viidiyoo waraabuu qabu viidiyoo waraabuu hin qabne adda baaseen deema. Maalidha? Tokkoffaa mana isaanii keessan waraabu. Yeroo baay'ee viidiyoo keenya argitu mana isaanii waraabu. Gizuman hojii hojjedhu yeroon of waraabee gizeen hojii hojjedhu of waraabee isarratti sagalee qabu nan sodaadha. Arganii natti dubbatiin nu laatan jedha hin argu waan ta'eef. Garuu yuutuubii waan ta'eef hin argan. Odoo tiktookii ta'e yoosu argu. Ijoolleen rakkoo ofitti fidaa jirtanii maal seetan? Bilbila qabattu akkuma bilbila qabattanii mana isaaniitti wanni waraabdu tiktookii waraabdu. Yeroo tiktookii waraabdan jarri isinitti jijjiiramu.
Tiktookii jechuun tokkoffaa siimii yeroo fayyadamtan isaa isinitti bilbila jedhu lakkoofsa keessanii qabu. Gaafa tokko ta'e tiktookii banattanii dhaqeeti isaanii irratti bu'a. Viidiyoon tokko jettanii gadi isin dhiiftan dhaqeeti isaanii irratti gadi bu'a. Qalbii isinitti fakkaatina dhugaa. Kun immoo maal ta'a dhaqee jireenya keessan irratti miidhaa fida. Jarri akka agajjii 5 gijjaa 4 nageenya isin wajjin qabu mira gaafa isin tiktookii hojjechuu eegaltan gaafa viidiyoo hojjechuu eegaltan tokko karaa intarneetaatti isin qoru. Intarneeta isin jalaa cufu bilbila isin biraa fuudhu na bira taa'uu qaba jetti hojii isinitti baay'isu ajaja isinitti baay'isu waamicha isinitti baay'isu kaan isin maaliif seetan viidiyoo keessan laalati isin jarri maa jijjiiramanii jettanii yaaddu miti viidiyoo keessan laalati isaan. Kanaaf of eeggannoo godhadhaa. Gizee mana ormaa hojjettanii kan kaayyoon manaa na baasee fi hojiidhaaf immoo bilbilaaf laala. Amma ani yeroon kaayyoo amma sa'aatiin bakka kaayyoo kiyyaa ga'e bakka garaa kiyyaa ga'e amma dongalee illee tokkoffaa irratti biyya ormaa dhuftee waggaa 2 guuttee osoo waggaa 2 hin guutin gaafa galte abasaa biyya kanaa keessaa yoo baate abasaan biyyaa si eeggata. Tokkoffaa keenya maqaan hin tolu shamarree waggaa 2 donguutii yoo galle waggaa 1 donguutii yoo galle ulfooftee galtee nuun jedhu waa taatee galtee wantoota garaagaraatu nurratti gadi tuulama jechuudha. Kan asii hiikkannoo jenne kan achiitu nu eeggata jechuudha. Kanaaf erga biyyaa baatanii maaliif akka biyyaa baatan beekaa obsaatii liqimsaatii waggaa 2 keessan fixaatii galaa ijoolleen jechuudha. Ijoolleen amma biyya akkuma fedhe manni badaa yoo ta'eyyuu mindaa keessa yoo isinii kennanii mindaa keessan bichaa isin hin dhoggatiin miidhaa isinirraan hin ga'uuf hin yaadin jechuudha. Hojiin mana arabaa hundumtuu tokkuma. Garaagarummaa hin qabu. Okay? Akkasii hordoftoota kiyya. Garuu viidiyoon ani qabadhee dhufe kan biraa kanan isiniif godhe kan biraati. Viidiyoon isinii qabadhee dhufe viidiyoo itti aanu keessatti isiniif gadhiisa. Kanas immoo isin fayyada. Isinis dhaggeeffadhaa. Ishee akkasii isin jira hordoftoota kiyyaa egaa viidiyoo kiyyaa kanaasumarraa nan goolaba. Waa'ee biyya arabaa tartiiba yoo dubbatan malee daqiiqadha yoo dubbatanii ni ulfaata ni dheerata. Kanaaf viidiyoon immoo daqiiqaa 10 yoo ol darbe yoo dhaggeeffatan nama nuffisiisuu danda'a. Sin nuffisiisuu danda'a. Kutaadha yoo hanga isinii dhiise sirriitti dhaggeeffatanii hojiirra oolchitu. Akkasii viidiyoo kiyya immoo laayik gochuudhaan nu jabeechaa isiniin jechuu jaalanna. Egaa gaafii barbaaddanillee na gaafachuu ni dandeessu. Ani yeroo kiyyatti fayyadamee isiniifan deebisa. Keessattuu mana kana akkamitti waggaa 5 hojjechuu dandeechi walee osoo hin galiin jettanii warroonni haaraa dhuftanii yoo na gaafachuu barbaadan ani immoo mana kana tooftaa akkamiitinan manni kun fooqii 1 2 3 jedhee fooqii 3 qaba. Ijoolleen 8tu jira mana kana ana wajjin nama 8. Mana kana hundumaa anatu qulqulleessa nyaataan dabalatee uffataan dabalatee waa hundaan walee akkamitti hojjettee dandeessi warri jettanii saanduqa koomentii jalatti barreessa. Ani immoo tartiiban isiniif dhiyeessa. Sa'aatiin ani viidiyoo hojjedhu sa'aatii kam isinitti fakkaate sa'aatiin hojii hunda fixadhee kutaa kiyya galee waamichi narraa hafe qofaadha kan ani viidiyoo hojjedhu. Amma sa'aatii kana hunduu kutaa fi galanii rafanii jiru. Anis rafuufan kutaa koo gale. Garuu immoo obboleewwan kooti immoo yaada qooduun qaba kan jedhuun hundaayyuu ani karoora nan hojjedha jechuudha. Karoora malee bilbila baachaan oolu. Sa'aatii hojii kootii ani bilbilli waliin beenu. Sa'aatii boqonnaa kootiitis boqonnaa kootii xiqqooshii nan bayyanadha. Niif galee bilbila bichaa jennu dhukkuba ofitti finna waan ta'eef. Niif galee miti kanaafuu hunduu karooraan deema. Karoorri yoo jiraate wanti nama dhibu hin jiru jechuudha. Haala saniin hordoftoota kiyyaa egaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa mana kana laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jechuun affeerraa kootii